dhiyaateeti jira. Haga xumuraatti na faana bu'aa, na hordofaa, like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Mata dureen keenya kanarraa 1.4 irratti historiography of Ethiopia and the Horn. Historiography of Ethiopia and the Horn. Mata duree kana jalatti akkaataa histiriin itti histirii seenaa barreessuu, seenaa Itoophiyaa fi Gaanfa Afrikaa barreessuu waliin jiru haala akkamitti akka barraa'u historiography jechuun histirii barreessuu jechuudha. Kana jechuun amma historiography can be defined as the history of historical writing, studying how knowledge of the past, either recent or distant, is obtained and transmitted. Historiography jechuun jecha originii isaa jecha afaan Giriikiiti jechuudha. Historiography history akkuma fakkeenya ilaalu geography jechuun maal jechuudha? Seenaa waa'ee lafaa barreessuu jechuudha. Geo jechuun lafa yoo ta'u, graphy jechuun barreessuu seenaa waa'ee lafaa barreessuu yoo ta'u, historiography jechuun waa'ee history barreessuudha, seenaa barreessuu jechuudha. Historiography jechuun seenaa barreessuudha. Historiography can be defined as the history of historical writing. Historiography kun akka ittiin ibsamu the history of historical writing seenaa waa'ee seenaa barreessuu irratti wanta seenaa waa'ee seenaa barreessuu. Historiography jechuun haala saniin kan ibsamudha. Studying how knowledge of the past, either present or distant, is obtained and transmitted. Waa'ee dabre irraa waan akkam taateen akkam akka dabre yeroo dabre keessa akka hojjetamee ture waa'ee dabre irraa beekuudhaaf historiographiin kun kan gahee guddaa taphatudha jechuudha. Histirii kan barraa'ee dhalootaaf darbu jechuudha. Seenaa waa'ee waan dabranii takka maal akka dabre beekuudhaaf, either waan ammaa ta'u maal akka amma jiru san beeknee waa'ee ammaa tilmaamnee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkasuma distant waan ammaatii fi waan fageenyaallee kan sanirra dhaabbannee beekuu dandeenyu jechuudha. Is obtained and transmitted. Kanarraa hubannee kaanis kan walii daddabarsinudha jechuudha. Historiographiin haala kanaan kan ibsamudha. It is the systematic study of historian writing about the past or the history of the writing of history. Kana jechuun historiography jechuun systematic study of historian writing about the past or the history of the writing of history. Haala akkamiidha jechuudha. Haala seenaa historian jechuun nama history waa'ee histirichaa qoratu jechuudha. Kanaafuu nama akkam jechuudha asirratti wanni inni ibsu barbaade maal seetanii systematic study of historian. Historiography systematic study of historian writing. Waa'ee maali? Waa'ee yeroo dabree yookaan history of the writing of history. Waa'ee maali qotuudha? Akkaataa seenaa barreessuu irratti kan qoratu akka historiography jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Historiographiin seenaa akkamitti akka barraa'e waan yeroo dabre keessa raawwatame barreessuun historiographiidha. Karaa salphisnee ilaallu. What is historiography? Maal historiography? It is how historian writes history. Akkamitti kun ammaa jechuun inni historiographiin how historian write history.
barreessitoonni seenaa akkamitti seenaa kana barreessan waan jedhamu. The paradigm they follow and their method of writing. Kunis karaa yookaan kallattii isaan hordofanii akkasuma tooftaalee isaan itti fayyadamanii seenaa kana barreessan kan jala deemnu yookaan waan san kan itti ilaallu historiographiidhaan. As well as change and continuity in historical scholarship. Jijjiiramaa fi haala isaan itti fufinsaan seenaa irratti dabarsan scholarshipii yookaan jechuun biyyoota biraa irratti wanta dhimma gadi fageenyaan qorachuudhaan jechuudha. Sanii fi change and the continuity has an essential place in historical scholarship. Seenaa kana irratti waa'ee haala akkam akka jijjiiramni dhufe place in the historical scholarship. Seenaan akka bakka akkamii akka dhufe bakka ijoo yookaan bakka barbaachisaa irraa argamuu qabu irraa akka dhufee fi waa'ee sanii gadi fageenyaan irratti qorachuudhaan jijjiirama haala seenaa dhugaa saniin akka kaa'amti jechuudha. Classical historiography. The writing of history trace back to the ancient time. Writing of history trace back to the ancient time. Barreeffama seenaa kana jechuudha. Seenaa barreessuu trace back to the ancient time. Yeroo duraanii san irraa kaasuudhaan yeroo duratti irraa kaasuudhaan seenaa san gadi fageenyaan qoratanii adda baasaa kan as fidan jechuudha. Introduced by Greek historian notably Herodotus and Thucydides. Duratti maa jechuudha yeroo jalqabaatiif warreen historiography keessatti yookaan seenaa barreessuudhaan kan eegalan akkuma beekamu gaa Herodotus father of history nama jedhamu namoota beekamaa akka Herodotus fi Thucydides nama jedhamu kana nama jechuun Herodotus nama father of history father of ancient history nama jedhamee beekamu yookaan father of history kan jedhamee beekamu yoo ta'u Thucydides akkasuma nama Herodotus caalaa gadi fageenyaan seenaa Herodotus boodatti qoratee kaa'edha jechuudha. History emerged as an academic discipline in the 19th century in Europe and later US. History akka damee barnoota tokko ta'ee kan baratamuu eegale yookaan sirna barnootaa keessa kan inni hojiirra ooluu eegale jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessatti Awurooppaa fi US keessatti Ameerikaa keessatti jechuudha. Dura Awurooppaa keessatti erga US Ameerikaa keessatti kan baratamuu eegaledha jechuudha. Egaa kabajamoo fi jaallatamtoota hordoftoota Gurmuu Tuub miidiyaa keessan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jechuu. Leopold Bouranke established history as an independent discipline, father of modern historiography. Leopold Bouranke namni jedhamu kun maqaan isaa Ranke Bouranke namni jedhamu kun jechuudha. Leopold Bouranke maqaa guutuu isaati yookaan maqaan isaa Bouranke established history as an independent discipline, father of modern
Historiograafii akka fildii barnootaa taatee if dandeessee kophatti histiriin baratamu kan barreessa lafa kaa'e Boorankee namticha jedhamu kana innis father of modern history jedhamuudhaan kan beekamu yookaan father of modern historiography jedhamuun kan beekamu Boorankee kana jechuudha kan dagannee Herodotos ancient historyidha. Tasudaayi Herodotos jechuudha. Akkasuma father of modern history Boorankee ta'uu kan dagannee jechuudha. Historiography in Ethiopia and the whole. Why Ethiopia fi gaanfa Afrikaa irratti osoo nama history waa'ee addunyaa irratti waa'ee historiographiidhaan wal qabsiifnee kan haasawaa dhufne historiography in Ethiopia and the whole. Kana keessattuu earliest referensiin jalqabaa kan irraa ragaan waa'ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti jechuudha kan irraa jalqaba seenaa duratti irraa akka barraa'uuf madda kan ta'e ture Periplas of the Eritrean Sea kan jedhamu the earliest reference the Ethiopia and the whole history historiography man Periplas of the Eritrean Sea in the Gatina John the earliest and the oldest reference Periplas of the Eritrean Sea. Dhaloota Kiristoos jaarraa tokkoffaa keessa jechuudha dhaloota Kiristoos booda. Christian topography by Cosmos Indicopoulos. Cosmos Indicopoulos kan barraa'e Christian topography kan jedhamu Periplas of Eritrean Sea aaneeti kan akka madda historiographiitti kan fayyadee jechuudha. Earliest Periplas of Eritrean Sea. Historiography in Ethiopia and the whole kan irratti ammallee